Welcome to Grade 9 Biology, Unit 4, Part 13. So, الرقابة كنا أفرفا Party كنا سدف على كنجل كمنو. So, أسرائيل كمنا كاي منستوريشن أجنال إلزي benefit كايو كان إسرائيل كمنا. So, before we proceed to our today's lesson, don't forget to subscribe, like, share this video. Okay, when we proceed to our today's lesson concerning with menstrual hygiene and health benefit. So, kulina sirna marsala guuti fi akkasumas faayida fayyummaa jechuudha. Okay, this hygiene practice can help female stay healthy and comfortable during period. Hygiene kun waanuma qulqullinni kun shamarroota kan fayyadu akka isaan fayyummaa qabaatan akkasumas haala mijaawaa argatan yeroo xureen itti hirtu yeroo periodiin itti hirtu jechuudha. So wantoota kana tokko tokko ilaalla jechuudha. Wear lightweight. Look, wear lightweight. Huccuu afalli tan qaamsi hin oofne kaayachuu qabdee jechuudha. Breathable clothing. Huccuu gingilchaata taa'e tan qilleensa neetu kaayachuu qabdi. As soon as cotton underwear. Wear jalatti yookaan huccuu uffata jalatti waan akka cotton kaayachuu kan qabdu ta'uu isiiti jechuudha. Huccuu jalaa paantiin cotton wear ta'uu qabdi jechuudha. And also tight fabric can trap moisture and heat. Huccuun itti maxxantu tan qilleensa neene oowwa akka manatti sassaabuu kan dandeessuuf akkasumas oowwa akkasumas jiidha sassaabuu kan dandeessu waan ta'eef allowing germ to thrive. Jarmoonni garaagaraa akka jiidha kana keessatti thrive ta'an yookaan immoo seenanii qaama dubartiidhaa jarmi garaagaraatiin akka faalamu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Okay. And also change menstrual product regularly. Wantoota xurii tan ifirraa ittisuudhaaf yookaan ifirraa akka inni huccuu taantii dhiisu hin dabarre godhuudhaaf kaa'isu amma jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammaa moodeksii jira gaa tan shamarran yeroo xuriin itti hirtu kaa'attu moodeksii san amma ifirraa jijjiiruu jechuudha. Moodeksii takka guyyaa guutuu halkan guutuu ooluun osoo hin taane moodeksii amma sa'a lamaan sa'a shaniin ifirraa jijjiirtee moodeksii haara kaayachuu dhiiga ifirraa qulqulleessaa haala saniin jiraachuu jechuudha. And also trapped moisture provide a breeding ground for the bacteria and fungi. Look, jiinni qabamee taa'e sun yeroo dheeraaf kan turu taate naannoo wal hormaata bakteeriyaa fi fangasii ta'a jechuudha. Walhormaata bakteeriyaatiif haalli mijaan uumamaa jechuudha. So jiidha yeroo dheeraadhaaf affanamee turu san keessatti bakteeriyaa fangasii walhoranii balaa guddaa irraan ga'uu waan danda'aniif amma huccuu san yookaan immoo moodeksii san jijjiirachuu barbaachisaa jechuudha shamarran. And also wearing pad or period underwear for too long can lead to rash or an infection. Uffanni ati uffata jalaan kaayettu akka dhiigni sun huccuu taanitti hin baane kataakaati gootu paadis haa ta'u wantoota garaagaraa yookaan immoo moodeksiis haa ta'u amma akka amma jetti gaa shamarran moodeksii bitatan jechuudha farmaasirraa yeroo xuriin itti hirtu yoo ta'an moodeksii hin dhabnellee gaa hin qabnellee huccuu dachaaftee jala kaa'uu dandeesse jechuudha paantii jala kaayisee akka dhiigni sun huccuu taan hin balleessine godhuu dandeesse jechuudha yeroo dheeraadhaaf tursiisuun hin barbaachisu jechuudha yoo yeroo dheeraadhaaf tursiifte qaamni isiidha madaa'uu yookaan immoo infekshinii garaagaraa yookaan immoo daddarba dhukkuba garaagaraatiif infekshinii garaagaraa yookaan dhukkubi garaagaraa yookaan bakteeriyaan garaagaraa keessa waroree infekshinii garaagaraatiif shamarree san miidhuu danda'a jechuudha. Yeroo dheeraaf kaayattee ifira tursiisuun hin barbaachisu jechuudha. Amma ifirraa baaftee ifirraa qayyartee huccuu isa yoo kan biraan qabaanne miicee haala saniin qulqulleessitee dhiiga isirra yaa'usanis qaama saalaa irraa qulqulleessitee akkasitti haala saniin qulqullinni ifee eeggachuu qabdi jechuudha. Okay. Keep genital area clean.
naannoo qaama saalaa kana qulqulleessuu jechuudha. Naannoo qaama saalaa qulqulleessuu jechuudha. Amma bishaaniin qulqulleeffachuu jechuudha. Bishaaniin waddachuu jechuudha. Bishaaniin amma waddachuu yookaan immoo ofirraa dhiquu barbaachisa jechuudha. And also wash outside the vagina a day. Guyyaa takka keessatti naannoo ala vaajinaadhaa kana guyyaa takkatti yoo xiqqaate guyyaa tokko keessatti yeroo takka dhiquun barbaachisaa ta'a jechuudha. Dhiiga irra yaa'usanii fi dhangala'aa garaagaraa kan qaama saalaa vaajinaa karaa alaa kanaan tuqe kana irraa qulqulleessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. In the bathroom, look. And also in the bathroom, mana dikataa kan mo shawara keessatti good wipe from the front towards the back. Yeroo wantoota garaagaraa ofirraa qulqulleessitu shamarreen takka kahaytu yookaan immoo kan qulqulleessitu naannoo firoontirraa kara baaki yookaan immoo firoontirraa kara baakitti qulqulleeffachuu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf mana fincaanii yookaan mana sagaraa seentee sagaraa karaa qulqulleessituun kara fuula duraa kanaan asoo kara vaajinatti asoo haqoo osoo hin taane kara harkisii kara duubatiin keessee kara duubatiin keessee huddurraa achoo kara alatti haquu qabdi jechuudha. Kara vaajinaa asoo haquu hin qabdu jechuudha yeroo haqattu. Udaan isaa ta'uu fincaan garaagaraa yookaan yeroo firaa qulqulleessitu miila isii jidduuran asoo kara vaajinatti asoo haquu osoo hin taane duuban karaa hudduutiin achoo karaa hudduutti achoo haquutu qabdi jechuudha. Karaa vaajinatti asoo haquu hin qabdu jechuudha. Maaliif bakteeriyaan anusii keessa yeroo bakteeriyaan hudduu keessa yeroo karaa vaajinaa dabree balaa guddaa irraan gahuu waan danda'uuf jechuudha. Okay? Kana jechuudha. And also use water to rinse vulva. Yeroo hunda yeroo waddaattu yeroo qaama saalaa dhiqattu bishaan qofaan dhiqachuu qabdi. Keemikaala garaagaraa dabaluu hin qabdu jechuudha. Keemikaala garaagaraa dabaluu waan hin qabneef keemikaala garaagaraa sun qaama keessoo vaajinaadhaa yoo seene irriteet godhuu danda'a yookaan immoo keessoo vaajinaa san jijjiiruu danda'a jechuudha. Naannoo amala asidummaa vaajinaa san jijjiiree balaa garaagaraa yookaan infekshinii garaagaraa waan itti fiduu danda'uuf bishaan qofaan qulqulleeffachuu qabdi jechuudha. Qaama saalaa shamarreen takka yeroo waddaattu yeroo qaama saalaa dhiqattu bishaan qofaan dhiqachuu barbaachisaa ta'a jechuudha. Kan ajajamu kan barbaachisu bishaan qofaan dhiqachuudha jechuudha. Okay? The vagina is self cleaning organ. Vaajinaan akkuma beekamu qaama if qulqulleessuu danda'u jechuudha. Qaama ifiif qulqulleessu jechuudha vaajinaan. Vaajinaa is self cleaning organ yeroo jennu vaajinaan qaama ifii isaatiif qulqulleessu jechuudha. Keemikaala ifiif qulqulleessu qaba if keessoo isaa ittiin qulqulleessu qaba jechuudha. Okay? And also use unscented toilet paper. Waraqaa mana fincaaniitti itti fayyadamtu shamarreen takka unscented toilet paper ta'uu qaba. Paperii keemikaala garaagaraatiin hin faalamin jechuudha. Like that of tampons and or pads. Paadis haa ta'u tampons haa ta'u waraquma fedheewu jechuudha. Unscented ta'uu qabdi. Tan keemikaala garaagaraatiin hin faalamin ta'uu qabdi jechuudha. Okay? Look, scented hygiene product can irritate the skin and impact your natural pH balance. Productii yookaan immoo waraqaas haa ta'u huccuus haa ta'u wantoota garaagaraa kanaatti mana fincaanii keessatti qulqullina ifirraa ittiin hayitu jechuudha. Sagaras haa ta'u fincaan ittiin ifirraa qorsituu fi sagaraa ittiin ifirraa hayitu yookaan boolii ittiin ifirraa hayitu iskeenti taate ta'uu hin qabdu jechuudha. Keemikaala garaagaraatiin faalamte ta'uu hin qabdu jechuudha. Tan naachuraal taate tan immoo niituraal taate ta'uu barbaachisaa jechuudha. Maal yoo kana immoo iskeenti haajiniidhaan yoo fayyadamu taate qaama saalaa shamarreedhaa irriteet yookaan immoo akka nyaatu ta'uu akkasumas pH baalaansiin keessoo vaajinaa shamarreedhaa akka jijjiiramuuf sababa ta'a jechuudha. Yoo kun jijjiirame immoo keessoon vaajinaadhaa dhukkuba garaagaraatiif infekti ta'uu yookaan immoo keessoon vaajinaadhaa bakteeriyaa fi fangasii garaagaraatiif koloneeffatamuu dandeessi yookaan immoo dhukkubi garaagaraa kan vaajinaa keessatti waloree balaa guddaa shamarreerraan gahu itti uumuu waan danda'uuf haala kanaan unscented toilet paper fayyadamuu barbaachisaa ta'a jechuudha. Kan keemikaalaan hin faalamin. And also drink enough
liquid dhangala'oo gahaa dhuguu barbaachisa jechuudha. Bishaan dabalatee shaayii danfatu dandeessi yeroo xuriin tirtu shamarran takka shaayii danfifatti. Shaayiis ta'ee bishaan gahaa dhuguu barbaachisaa ta'a jechuudha yeroo xuriin tirtu shamarree takka. This can help wash out your urinary tract and help prevent infection. So this can help what? Wash out your urinary tract. Keessoo urinary tract yookaan immoo keessoo ujummoo fincaanii qulqulleessuu danda'a jechuudha. Dhangala'aan ati sirriitti dhugitu kun jechuudha. Akkasumas help prevent infection. Infectionii garaagaraa akka irraa ittisuuf kan taasisu ta'uu isaati. Like that of vaginal candidiasis. So kun gosa fangasii sanyii fangasiiti kan keessoo vaaginaadhaa faaluudhaan beekamu jechuudha. Vaginal candidiasis yeroo jedhamu gosa fangasii naannoo vaaginaadhaa keessa seenee wal horee foolii vaaginaadhaa vaaginaa keessoo vaaginaa akka ajootu akka tortortu akka keemikaala garaagaraatiin miidhamtee madootu kan taasisu jechuudha. Vaginal candidiasis jechuun gosa fangasiiti. Fangasii keessoo vaaginaadhaa infekti godhu jechuudha. Okay? And also track and monitor your period. Track and monitor your period. Naannoo xurii teetii to'achuu yookaan immoo beekuu si barbaachisaa jechuudha. So your menstrual cycle is a valuable marker for your overall health. Sirni marsaa laguu keetii qabxiilee baay'ee murteessaa fayyummaa waligala keetiitiif barbaachisu keessaa isa olaanaadha jechuudha. Okay? Okay? And also, if irregular periods can be a sign of condition like diabetes. Xuriin yeroo isin eegganne irregular period tennuun tun jechuudha. Xuruu yeroo isin eegganne ta'a maama dhufte jechuudha. Ta yeroo ati itti dura baatitti xuriin si dhufsan bira kuttee yookaan san cabsitee tan dhufte jechuudha. Is a sign of diabetes. Dhukkuboota garaagaraa mallattoolee dhukkuba garaagaraa ta'uu danda'a. Dhukkuba garaagaraa kan akka diyaabeetii, dhukkuba sukkaraa akkasumas thyroid dysfunction. Hanqina yookaan immoo fayyaa dhabuu sirna thyroidiidha jechuudha. Akkasumas celiac disease dhukkuboota akka celiac disease kana hundaa wal qabatuu danda'a jechuudha. Mallattoolee dhukkuba kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Okay? If this is not cured within in your self control, so you should have to visit health care provider for annual checkup. Yaalii yookaan immoo yaalii cheekaappii fayyummaa keetii jechuudha. Health care dheeteeti buufata fayyaa dheete waggatti akkasumas baatitti ilaalcha yookaan immoo cheekaappii kan dhaquu danda'u qabdu jechuudha. So kana jechuudha haala kanaan kanneen akka pelvic exam faa kanneen akka breast exam faa pelvic exam ilaaluun smear faa pap smear faa akkasumas breast exam faa ilaalamuu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Shamarreen takka waggaa keessatti yookaan baatirraa ilaalamuu dandeessee jechuudha. Fayyummaa isiitiif jechuudha. These exams are essential for good reproductive health as they can catch early signs of cancer and other health issues. Look asirratti jechuudha baay'ee fayyummaa wal hormaata shamarreewwan keenyatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif wanneen akka kaansarii fi gartee wantoota garaagaraa issuulee yookaan immoo rakkinaalee fayyummaa garaagaraatiif waan gahee guddaa taphattuuf amma deemtee cheekaap ta'uun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Okay? Okay. This is enough for our today's lesson. Until you join with a new lesson.